Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya yoo jaalattan like gochuu hin dagatinaa jecha. Egaa daawwattoota keenya har'a immoo mana yaalaa keessatti argamna. Biloo xiqqoo ilkaan dhukkubeeti mana yaalaa keessatti kan argamnu hamma. Akkuma suuraa gubbaarraa argitanii kun ilkaan isaati. Ilkaan isaa kun karaa keessattiin xiqqoo gadhiisee qunca'uu jalqabe yeroo jalqabaa dhukkubuu jalqabu. Haa ta'u malee xiqqoo ofuma sodaannee mana yaalaa deemnee doktora yeroo ilaalchifnutti ilkaan kun dhiqamuullee hiqabaa. Ilkaan kun baay'ee xuraa'ee jira. Ilkaan guutummaa isaa dhiqamee booda isa qunca'e sanaaf illee qoricha kenninaa kan jedhanidha. Egaa akkuma argaa jirtanii kan ciisaa jiru biloodha. Kun ilkaan isaa akkuma suuraa irratti argitan kanatti garmalee dhugaa dubbachuudhaaf ni diimate jechuudha. Xuraa'ee jechuudha. Kun akka argitatti baay'ee xuraa'ee jira. Garuu immoo xuraa'uu bichuu osoo hin taane ilkaan tokko baay'ee dhukkuba gara keessatti jechuudha. Wal gadhiisee daawwattoota keenya kanatti amma doktorri waan ittiin dhiqu fiffidachaa jira. Akkasumallee wantoota garaagaraa sirreeffachaa jira. Ammasitti garuu viidiyoo xiqqoo ishii godha jedhee jalqabe. Garuu Itoophiyaa keessatti viidiyoo tokko gallee wayyi garuu bakkee garaagaraatti viidiyoo gochuun baay'ee tokko nama rakkisu. Wantoota garaagaraadhaaf dhimma garaagaraatiif waan viidiyoo irratti waraabduu itti fakkaata. Bakka kanatti immoo doktorri isaallee baay'ee nama gaariidha. Homaayyuu hin dubbanne ana qofa hin waraabinii jedhe malee mana guutummaa isaa akkasuma qorichoota garaagaraallee yoo waraabde rakkoon qabu kan naan jedheedha. Egaa daawwattoota keenya xiqqoo utaalloowwan ijaaf qalbiirraa naambisaa isiniin jecha kana qaba jechuudha qorichoota illee. Egaa limmoo muftii limmoo ishii xiqqoo aga kana hunda qopheeffatee jira jechuudha. Ilkaan kana sirree. Egaa daawwattoota keenya ani immoo wantoota akka limmoo kana wantoota garaagaraa yeroon argee xiqqoo nin sodaadha. Sababiin inni sodaadhuu fi ani ilkaan kiyyaa baay'ee tokko na dhukkubee jechuudha. Kan biloo illee amma ta'e wayii salphaadha. Salphaa gaafin isiniin jedhu dhukkubni kamuu salphaa miti garuu amma danda'amaa ta'etti waan ilkaan sirriitti na dhukkubee beerotitti buqqisee fi limmoo akkanaa yeroon arge hedduun sodaadha. Egaa daawwattoota keenya jalqabee jira doktorri dhiqaatiin jiru amma gana ilkaan kana guutuu isaa dhiqee sana booda immoo tokkitti ishee dhukkubu sanaaf immoo dawaa kennaaf jechuudha. Akkuma argaa jirtanii dhiqaa jira. Ilkaan kana hunda dhiqaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Ajaa'ibaatiin dhiqaa jira. Xiqqoo fuula koo nan galchin naan jedhee doktorri fuula isaa hin galchine. Garuu kunoo dhiqeetuuf jechaanii jira. Egaa daawwattoota keenya akka doktoroonni jedhanitti ilkaan tokko jechuudha waggaadhaan dhiqachuun yoo akkam yoo ta'e waggaadhaan dhiqachuun barbaachisaadha jedhee. Ilkaan keenya baay'ee xuraa'a. Namoonni tokko dhimma ilkaan irratti ilkaan fuuldura isaa bichaa ilaalee ilkaan koo hadiidha, ilkaan koo qulqulluudha kan jedhutu jira jechuudha. Ilkaaniin dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee xuraa'aa ilkaan keenya jechuudha. Nuti dawaa ilkaanitiin hin dhiqanna garuu ilkaan kan dawaa ilkaanitiin dhiqanna ilkaanii deemnee ilkaan keenya kan qulqulleessu nu garaagarummaa qaba jechuudha. Inni dawaa ilkaan keenya damana
qorichaa dhannee yookiin mana ilkaanii dhannee qulqulleessinee booddadha kan nuti buruushii sanaan qulqulleessinu kan nu fayyadu jechuudha. Akka torre jedhuttis kunoo nama lama taanee deemne biloo wajjin nama sadii obboleessi biloollee ilkaan kun akkamitti akka dhiqamu namtichi dooktorri kun obboleessa kiyya maal gochaa jira ka jedhu dhaabbatee ilaalaa jira jechuudha isaati. Walirratti kan dhalatanidha. Keebar jedhama. Dhaqeetii taa'ee homaa rakkoo hin qabu dooktorri jennaani ufee taa'ee anis taa'ee kaameraa koo viidicha kana waraabaa jira. Dooktorri immoo yeroo jalqabaatii fi baakgiraawundii fuula koo nan agarsiisinaan jedhe duubanii kun akkanatti waraabaa jira. Fuuldura yeroo inni itti siqee ifaan kan mataa isaanii gubbaarratti argitanii ifaan sunii fi kaameraan walitti hin mijatu. Kanaaf akkasiidha daawwattoota keenya ilkaan keessanii dhugaa dubbachuudhaaf waggaatti yoo akkam xiqqate kun haala kana fakkaatu argitanii ilkaa jalqabaa fi ilkaan edda xumurame ilaala. Ilkaasaa jalqaba akka inni diimatee babbadee jiru argitaniimi amma kun xumurame jechuudha. Dhiqame xumur akka itti haddaatu akka itti bareedu ilaala jechuudha daawwattoota keenya. Kana fakkaata kan jalqaba argitanis